Oduun isinitti himaa oduu keenya jalqabaatiin humnoonni siyaasaa kaaba Itoophiyaa mootummaa kuffisanii Oromiyaatti bilisummaa nuu fidu jedhanii yaaduun gowwoomsuu akka ta'e qondaalonni ABO himanii mariin Oromiyaa keessatti nagaa fiduuf godhamu kamuu garaagarummaa tokko malee jajjabeeffamuu qaba jechuu isaanii OMN gabaase. Hooggantoonni ABO marii ABO fi KFO'n mootummaa waliin gochaa jiran irratti yaada baay'ee kennaniiru. Yaada isaanii kana bal'isee kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Oduu keenyatti aanuun godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ganda cirrachaa Gaatoo jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo namoota nagaa ajjeesuu fi ukkaamsuu jiraattonni himanii. Oduu keenya kan xumuraatiin Itoophiyaan gosoota qorichaa 800 ol bittu keessaa kan oomishtu 100 gadi akka ta'e ibsame. Akkam jirtu daawwattoota keenya chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu akkasumallee viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatina. Itti aansuudhaan bal'ina oduu kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin humnoonni siyaasaa kaaba Itoophiyaa mootummaa kuffisanii Oromiyaatti bilisummaa nuu fidu jedhanii yaaduun gowwoomsuu akka ta'e qondaalonni ABO himan. Mariin Oromiyaa keessatti nagaa fiduuf godhamu kamuu garaagarummaa tokko malee jajjabeeffamuu qaba jechuu isaanii OMN gabaase. Korawaluu ABO fi KFO irratti yaada kan kennan qondaalonni ABO lama hammamuu dirreen siyaasaa Itoophiyaa dhiphaa ta'ullee carraaqqiin jaarmiyaaleen lamaan karaa nagaatiin qabsaa'an kunneen godhan kamuu deeggaramuu kan qabu malee balaaleffatamuu hin qabu jedhanii. Haala yeroo irratti OMN waliin marii kan godhan gorsaa hayyuu duree ABO Dr. Shuggut Galataa fi hoogganaa sabquunnamtii ABO caasaa biyya alaa Dr. Raggaasaa Oljirraa dhaabonni gameeyyiin qabsaa'ota buleeyyiin hoogganaman ABO fi KFO'n shira qaama biyya bulchuu jalatti kufan jedhanii yaaduun ilaalcha dogoggoraatii jedhan. Yaadni gaaffiiwwan Oromoo ammatti kaasuun Oromoo saboota biraatiin walitti buusa jedhu kaayyoo bu'uuraa mirga abbaa biyyummaa Oromoo wallaaluurraa madda kan jedhan qondaalonni ABO kun lameen bilisummaa fi birmadummaan waan sharafamuu fi boruuf bulfamu miti jedhan. Dr. Raggaasaa Oljirraa sochii siyaasa kaabaa amma jiru yoo ibsan Oromiyaatti qaamni humnoonni siyaasa kaaba Itoophiyaa mootummaa kuffisanii bilisummaa nuu fidu jedhee yaadu yoo jiraate gowwummaadha jechuudhaan humnoonni siyaasa Oromoo waa'ee mooraa Oromoo jabeessuuf hunda dura dursa kennanii hojjechuu qabu jedhan. Humnoonni siyaasaa kaaba Itoophiyaa mootummaa amma jiru humna siyaasa Oromoo fi sabicha ija tokkoon ilaalaa jiru kan jedhan Dr. Shuggut ilaalchi kun aggaammii hamaa akka ta'es ibsaniiru. Oduu keenya kan biraatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ganda cirrachaa Gaatoo jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo namoota nagaa ajjeesuu fi ukkaamsuu jiraattonni himanii. Jiraattonni yaada kennaniin dheengadda wixata ganama naannoo sa'aatii tokkotti laga mormorchaanii aanaa Gindabarat seenuun lama ajjeesanii nama lama immoo ukkaamsuun bakki geessan hin beekamne jedhaniiru. Jiraattota ganda cirrachaa Gaatoo ajjeefamanis obbo Balaa Jootee abbaa ijoollee 6 fi dargaggoo Baabbee Fayyeeraa jiraattotuma ganda cirrachaa Gaatoo warra ajjeefaman keessaa akka ta'an jiraattonni himanii. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaan gosoota qorichaa 800 ol bittu keessaa kan oomishtu 100 gadi ta'uun ibsame. Itoophiyaan qorichoota 800 ol bittu keessaa 100 gadi akka oomishtu tajaajilli dhiyeessii qoricha Itoophiyaa beeksise. Itti aanaan daayireektara waliigala tajaajilaa obbo Salamoon Nugusee tajaajilichi qoricha biyya keessaa fi biyya alaa irraa bituun akka dhiyeessu eeruun qorichoota tarree bittaa keessatti qabu keessaa 20% dhiyeessaa kan hin qabne ta'uu himanii. Itti dabaluunis qorichoonni 30% dhiyeessaa qorichaa tokko qofa kan qaban yoo ta'u kanneen hafan ammoo dhiyeessaa qorichaa fooyyee qabu akka hin qabne dubbataniiru. Itti aanaan daayireektaraa akka jedhanitti fedhii fayyaa hawaasaa irratti hundaa'uun qoricha gosa 800 dhaabbilee fayyaa mootummaatiin filatamus garuu Itoophiyaa keessatti qoricha 100 gadi qofti akka oomishaman ibsaniitu jiru. Hanga oomisha qorichaa biyya keessatti oomishamu dabaluun furmaata tarsimoo ta'uu eeruun biyyattii keessatti qoricha oomishuuf investimentii hawwachuun hojii irratti akka bobba'an taasisuun barbaachisaa ta'us ibsanii tajaajilichi hanga maallaqa qoricha bituuf baase wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu waggoota fuuldura qoonni qoricha biyya keessaa 20% ol ta'us waggoota 3 darban keessatti gara 8%tti gadi bu'aa dhufuu ibsanii. Erga fooyya'insi taasifamee booda 36% ol guddachuun yeroo ammaa kana immoo gara 41tti guddachaa akka jirus ibsaniiru. Egaa daawwattoota keenya oduun isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraatiin walitti deebina. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo kanallee laayik godhaa. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan walitti deebinutti nagaan na tura.